olola Oromoo addaan qoqqooduudhaa fi maqaballeessi Joohar irratti deemamaati ture. Joohar ammoo Naayiroobii deemee Naayiroobitti ABO hiikkachiisuudhaaf Baacaa Dabalee waliin wal argee Dinquu Dayyaasaa waliin Joohar Naayiroobii kan dhaqeef ABO hiikkachiisuudhaaf duula maqaballeessi akkasii duula hagana hin jedhamne kan sooshaal miidiyaa kana saba kana jibbisiise kan saba kana uf jibbisiise akkamitti nama gartee du'aa jiru diina isarra jiru dhiisanii ufiif wal nyaatan akkamitti nama isaan nyaatu diina isaan nyaatu dhiisanii ufiif wal nyaatan haga jedhee sabni kun haala durii paartonni Oromoodhaa ittiin beekaman ufii walirratti duuluu ufii bakka 10tti wal jijjiiruu bakka 20tti wal jijjiiruun durii barame sun amman tanallee nuti deebi'e kan jedhuudhaani hedduu namaa kan aarse hedduu namaa haga gartee abdiin burachuutitti kan geessisa jechuudha. Duula Joohar irratti deemamaa ture sanii wal qabatee jechuu kiyya namoonni hedduun kaatarii waan kana warra paartii san jala dhokatee maqaballeessii kana oofuudhaan warra paartii saniiti jechuudhaan haga bakka lamatti wal qooduudhaaf yaalan takka jechuudha kan isin hundinuu qabdanii ar'aan tana waan sun fashaleeti jira. Ramee waa'ee kanaati waliin ilaalla warra gartee duula Joohar irratti geggeessaa ture maqaballeessii garagaraadha jechuudha. Waa'ee kanaati waliin ilaalla waa'ee Joohar Naayiroobii dhufee ABO hiikkachiisuuf Baacaa Dabalee Dinquu Dayyaasaa nama siyaasaa Joohar qofaa miti Dinquun abbaan qabeenyaa kan gartee diinni biyyarraa ari'ee abbaan miskiinaa kan Oromoon isaayyuu akkamitti biyyarraa ari'amaadhaa fi qabsoo godhaafii itti jiru jechuudha. Inni illee jalaan baane. Waa'ee kanaatiin wal qabate jechuudha. Maqaballeessii dhammee waa'ee kanaatiin deemamaati ture kana waliin ilaalla. Ar'aan tana ammoo akkamiin fashaleechuun keessaniin oolamu ar'aan tana fashaleeti jira. Ani Abduudhaaf du moobaayil Abdurraayi warra jalqabaa dhuftan sabskiraaybii godhaa maatii keenyatti dabalamaa hordoftoonni kiyya morra deebiidhaan baga gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Dhiheenya kana kaa hedduminaan viidiyoo illee hin waraabu asirratti maxxansuu dhiiseetiin jira dabree yeroo wanni jabduun takka jirtu yaada kiyya wal yaadachiisuudhaa fi waan yaada jiru wal hubachiisuudhaa fi namoonni hedduun akka burjaajii keessaa bahanii fi waan natti fakkaate ibsadhachuudha dabree. Kanaafuu Joohar irratti kaa duula baname baatii kana keessa akkuma isin hundinuu beektan jechuudha. Naayiroobii Joohar Keeniyaa deemee Baacaa Dabalee waliin wal argee Joohar qofaa miti beeke Dinquu Dayyaasaa abbaa qabeenyaa miskiinticha waa'ee siyaasaa keessa illee hin jirre jechuudha. Kan diinni biyyarraa ari'ee akkamitti qabeenya isaatiin nagabbaruu dhabee qofaadhaaf diinni biyyarraa ari'ee biyya namaa keessa jiraataa jirullee jalaan baane kana qofaa miskiineessaniiti. VAT ebaluutiin socho'aa jiraniin jechuun Dinquu Dayyaasaa VAT dhabee akka waan itti hawwii ta'ee Jooharii fi Dinquu Dayyaasaa Baacaa Dabaleedha. Akkanatti waan akkanaa kanaan VAT ebaluutiin socho'anii mana Baacaa Dabalee mana ebaluu waan jedhamu duula akkasiisantu deemamaa ture jechuudha. Ka'umsi waan kanaa akka nu agarretti miidiyaa Habashootaati. Miidiyaa Habashootaa keessattuu Itiyoon Foorm gaafa jalqaba Joohar Suudii deemuun yaadattu yoo ta'e jechuudha. Suudii mallaqa guurachuudhaaf deemee Joohar achirraan baqattummaa Ingiliiz seenuu fi biyyoonni Awurooppaa hedduun kootuutti baqadhu jiraniini Iskandarii fi Joohar ammoo biyya keessaa bahuu fi ololli akkanaa kun jalqaba kan bane miidiyaa Habashaati jechuudha. Haa ta'uutii keenya ammoo keessattuu kan paartii ABO uffakkeessuudhaan ololli guddaan banameeti ture. Hatta haga aktivistoonni warra aktivistoota ofiin jedhan warroonni gartee ABO deeggarra ofiin jedhani haga waan kanarratti olola kanaaf gartee karaa mijeessanii akka gartee wallaalaa waan kanaan dogonguru haga godhu takkaatitti ololli guddaan deemamaa ture jechuudha. Haga sa'aatii ammaan tanaatitti jechuudha. Arraan tana ammoo akkuma agartan kana jaalbattee urgeessaa fayyii haala kanaan bareedee Joohar Muhammad waliin mul'ate jechuudha fotoon. Ati Joohar ammaa dubbata gadi bahee lakkaan ABO'n tuune jedhaa yookiin ammoo ABO'n lakkina tuune jedhaa waan akkasiiti irraa eegaa turreemi garuu haalichi akkasii miti fotoo qofaanii mul'atan jechuudha. Maali kuni hiika maalii qabaadha? Dura jalqaba irratti warroonni olola kana oofan akkuma isiniin jedhe maddi waan kana jalqaba miidiyaa Habashootaati waan kana kan hafarsaa ture jechuudha. Waan garaa nama nyaatu Joohariin warri Habashootaa kan biraa ammoo akkam jedhan Naayiroobii dhaqee jaalmarroo waliin dubbachuudhaaf jaalmarroo jajjabeesse akka jaalmarroodhaaf mala dhahuudhaaf siyaasa beeku kanaan jaalmarroo gargaaruuf dhaqee kashiftaa gaar lamaan nagaa garnoo keenya ammoo asii jaalmarroo hiikkachiisuudhaaf Naayiroobii dhaqee yeroo hedduu dhiifamallee naa godhaa warri nu malee jiru yeroo hedduu fakkeenyaa fi nafxanyaa jennaan namni tokko nafxanyaa kan akka zariititti ilaala jechuun yookiin akka waan saba wahii ta'eetitti ilaala dubbiin akkasii biti nafxanyaa wanni jedhamuu fi nama humnaan qawweedhaan yaada ofiis irratti fe'uu barbaadu aadaa kiyya uffadhu ati ana ta'e ati ebalu jedhamta ati ammoo Oromoon jedhamtu warra namaan jechuu barbaadu warra gartee nugusummaadhaan seera biyya sanii gartee rabbiin Itoophiyaadha kitaaba keessatti dubbate nu jalatti warra akkas jedhu warra akkasitti yaadu san jechuudha warra akkasii yaaduudhaaf nafxanyaa kan jedhamuuf sanii fi warra ilaalcha namaleedha yoo karaa kiyyaa ala deemte akkasii yoo gartee waan an jedhu didde fudhachuu didde akkasii warra akkasitti yaadu sanii fi nafxanyaa jedhamaami kennallee warri namalee jedhu
kayyoo gartee qabsoollee karaa an jedhe karaa an yaade karaa ilaalcha kiyyaa saniin ala yoo qabsooyte ati diina bar duraan waan isin ajaa'ibsiisu mararaa guddinaati wayyaanee jedhamaa ture. Qabsaahutuma Oromoo paartii Oromootu kana jedhanii ture wayyaaneedha. Baqqalaa Garbaa wayyaaneedha. Maaliif qabsoo karaa hidhannootitti hin amananii paarlaamaa wayyaanee keessa taa'anii akka waan dimokiraasiin jiru isaanii fakkeessan isaanirraa mallaqa fudhatan. Akkana jedhameeti Oromoonni gargaraa irratti oofamaa ture. Amman tanallee waan santu as deebi'ee jechuudha. Haga har'aa ribaniiti karaa barbaadanii karaa kallattii kamiini Jawharratti olola yoo banne nuuf mijata ka jedhuudhaani amma kallattii kanaan as dhufanii jechuudha. Wanni takka wanni beekamuu qabu ani dirqama fakkeenyaaf deeggara ABO ta'uudhaaf nama karaa biraa yookiin karaa nagayaatiin qabsaa'u haa ta'u nama karaa biraatiin Oromoodhaaf qabsaa'aa ofiin jedhu jibbuu qaba laa dirqama jechuudha. Yookiin ammoo ani Jawharii yoo deeggare dirqama deeggara Jawhar ta'uudhaaf nama qabsoo karaa hidhannootiin deeggaru jibbuu qaba. Kitaaba kamtu akkamittiin bakka gahama waan kun waan waggaa yeroo dheeraa gartee fakkeenyaaf paartiin Oromoo keessatti addaan qoqqoodaa ture gandummaadhaan ana malee jechuudhaan karaa kiyya malee jechuudhaan akkasitti Oromoo addaan qoqqoodee haga gartee fakkeenyaaf qabsoo Oromoodhaa gaafa Oromoo qeerroon paartii eeggachuu dadhabuudhaan dhagaadhaan wayyaanee ariitee maqaletti galchitellee paartiin Oromoodhaa kan ijaaramee tokkummaadhaan bahaa dhihaa kaabaa kibbaa ijaarame jabaan jiraatuu dhabuudhaan warra biyya keessaa kan akka ofeekuudha jumlaadhaan waan hidhamanii fi Opposition lafaa harattee jechuudha. Osoo paartiin Oromoo jabaan kan gartee biyya keessaa fi alaa wal quba qabu kan gartee tokkummaa Oromoodhaa cimsee deemutti jiru jiraate akkasitti qabsoon lafatti hin badu jechuudha. Warrummaan gaafsan lakki Opposition tummeen haa ceesiftu namnummaan jedhellee jaalala Oppositioniif isinitti hin fakkaatiin hin jiru kan biraa kan tokkoomee jabaatee yookiin Oromoo kana bahaa dhihaa kaabaa kibba. Oromoon tun ofii sabaa fi sablammoota beeki. Kanuma Oromoo tana ofitti hammatee walitti hammatee bahaa fi dhihaa kaabaa kibba akkuma tokko jedhu san tokkummaadhaan namaan deemuu danda'u paartiin akkasii waan hin jirree fi Opposition laaftutti lafaa harattee jechuudha. Amman tanallee deemee yeroo Oromoon tokko tahee kanatti haala akkasii san gaffitan jechuudha. Yaadattu yoo ta'e warroonni ABO jalatti dhukatanii waan akkanaa kana oofanii gaafa Najaat Hamzaadhaa ABO muudu akka dubbi himtuu haajaa alaa diiyaaspooraatitti Najaat Hamzaa muudan hagam takka akka isaan woca yaadadhaa gareen kun jechuudha. Warri gartee nuti ABO deeggarra ABO warri maal jedhu kuni akka ABO sirriidhaa hin ta'in warra isaan kana jala daheeffate ta'uu achirraa fakkeenya fudhaa. Warri kun ammallee warri gaafa san Najaat Hamzaa irratti duulaa turetu har'an tanallee Jawhar irratti duulaa jira jechuudha. Mee Jawhar irratti duuluudhaan faayidaan inni ABO'dhaaf fidu maal inni uummata gartee qalbii takkaanii bar waan isin ajaa'ibsiisu amma tokkummaan Oromoo warra karaa nagayaatiin qabsaa'us ta'e warra karaa hidhannootiin qabsaa'ullee ta'e Oromoon namuma Oromoodhaaf qabsaa'u kamiyyuu abshir hayzoo sifaana jira jedhaanii jira beeki amma kanatu isaan gube ilaalchi isaanii ilaalcha nafxanyummaa namalummaa san waan qabanii fi kana aayidoloojiin keessaan haqamne warra kana jechuudha. Kanaaf baratta yooma jibbellee namni yooma qabsoo karaa nagaa kana jibbellee yooma Jawhar kana gartee dantaa siyaasa paartii an fedhuutiif dhiibbaan irra geessa jedhellee hamilee ummata qabsaa'uu fi kana eeggata. Hamilee ummata gartee isa jaalatu kan gartee isaan hoogganamuu kana hamilee gartee qeerroo meeqa gartee kan gaafa duraa dhakaadhaan wayyaanee maqaletti galchitee suni kan du'aa fi hidharraa hafte kan jirtu ummatuma kanaa fi hamilee isaanii kan eega kanuma barama jechuun warri kun amma haganumallee hin beekan jechuudha. Amma osoo ati kanallee ta'e qabsoo Oromoo qulqulleessan malee wayyaaneen guddaanuu isa kana abiyyiin guddaanuu kanaadha wanni inni siif maaliin inni haguugame jibbaa akkanaa kanaan haguugame namalee waan jedhuun warri nafxanyaallee kanuma kan inni siin jedhu Itoophiyaan hin bittinnooti yoo afaan kiyyan dubbanne yoo aadaa kiyyan dubbanne yoo gartee akkas hin jenne hin bittinnooti gulma fakkaata jechuudha akeekni isaanii. Namni hamilee saba isaa tule warra wayyaanee kan yoo isin ilaaltan tarii warri kun isaanumarraalee fakkeenya fudhatuu dadhabe malee osoo qabsootti seeniin jalqaba uummata Tigraay kana warra gartee TPLF walumaa galatti waan afaan Tigree dubbatu walitti tokkoomsan jechuudha. Gaafa lolli irratti banamu torbaan takka keessatti Maqalee keessaa bahan akka gartee kan dhufaa jiru kuni TPLF irra isaaniif wayyaa ta'ee fi maal akka tahee qammasiisuudhaaf jalaa goran jechuudha. Bineensi gizee gadi seene akkasitti qaqqammase hunda isaa cicciniine jechuudha. Hundi isaatu maal ta'e duuba ani TPLF kan jiru ta'e jechuudha. Uummanni Tigraay guutuun TPLF ta'e TPLF warra Tigraay taate jechuudha. Haala akkasiin uummata isaanii tokkoomsanii sanbooda haga ammaan tanatti illee osin laaltan haasawa isaanii illee osin laaltan akkaataa deemsa isaanii osin laaltan warri wayyaanee kun hamilee uummata qabsoo hadhaawaa godhaa jiran kana keessatti waan uummata isaanii hamilee cabsuu fi waan uummanni isaanii fuula keessa isaaniitti deebi'ee akkamitti akkana gootan jedhu ofirraa eeganii jechuudha. Duuba hamilee kamiini qabsaawaa Oromoo meeqa jala yaa'u kan akka Jawhar kana hamilee kamiin qeeqeeti paartii kamiini Oromoodhaaf qabsaa'aa ofiin jedha namni Jawhariin qeequ jechuudha. Maa hamilee uummata isa jaalatu kana uummata kanaaf qabsaa'aa yoo ta'e Oromoodhaa fi nama afaan kana dubbatuu fi saba kanaaf qabsaa'aa yoo kan jedhu taate nama isa jaalatu kana maal laali bara dadhabinni kanaa oliidhaan jiru beeke namni qabsoo itti jiru qofaa miti saba qabsaa'uuf karaa hun eegata maaliif qabsoo itti yoo sabni kun si jibbe abdii sirraa murate maaliif qabsoo itti ahaa adaa ammallee akkana maaliif Jawhar irratti duulama maaliif akkas ta'ama haga sabni kun siin jedhu takka
tahamee jechuudha. Bara kanuma keessa iyyuu fakkeenyaaf yeroo jaalmarroo hiikkachiisuudhaaf yookiin ammoo abaa'oo jaalmarroo wanni jedhuuf hoogganaa waan ta'eef abaa'oo hiikkachiisuudhaaf yeroo jedhamu saniyyuu akka waan abaa'oon nama dhuunfaa tokkoon Jawahar akkanumatti jaalmarroo hiikkachiisuudhaaf ka'eetuma xiyyaara koree Naayiroobii dhaqeetumaani qawwee isaa irraa fuudhee lafa kaa'ee jaalmarroo abaa'oollee maa dhuunfachiifte abaa'oo sadarkaa addunyaatitti beekamee sadarkaa kanatti jechuudha uummata isaa irraa diina qolataa jiru qabsoo hamaa hadhaawaa keessa jiru kana akka uummanni gartee gurra hin kennineef akka uummanni jibbu bara osoo faayidaa irraa argate mee Jawahariin arrabsee faayidaa inni irraa argatu maalinni kanaafuu namni yeroo takka yoo laalu taariikha paartiimaan Oromoo qabsaa'u tokko illee yoo rabbi ilaalcha akkana itti mul'ise ani hin beeku faayidaan as keessa waan jiru natti hin fakkaatu akka nama siyaasa hin beekne tokkootitti garuu waan kana ilaalcha diinaa wayi ta'a kan jirudha kan natti mul'atu haa ta'uti ammoo yeroo tokko warra gartee isaan kana jala daheeffate namootuma gartee nu beeknu aktiivistoota jennee gartee duraan haga tokko isaan kana arginutu waan akkana kana faa keessatti hirmaatan jechuudha hundumaafuu an kallattii kamiini Oromoodhaaf faayidaa qabaa kan jedhu tarii namni hedduun bara yeroo hedduu fakkeenyaaf nam tokko yoo jaalatamee jedhee na caalee namni isan deeggaru anaan deeggaru isa malee jechuu taate malee hiikni biraan jiru an akka kiyyatti jechuudha maaliif jennaan Oromoon fakkeenyaaf karaa barbaadeenuu haa qabsaa'u ani yoo fakkeenyaaf qabsoo karaa nagayaa kan Ofeekoo kan Jawahar Mohammad fa'aadhatti yoon kan amanu taate qabsoo karaa hidhannoodhaa balaaleffadhe jechuu miti akkasuma silaa Oromoonis kan barbaadu kanaa jechuudha yoo jaalmarroon dura bahee karaa hidhannoo saniini diina kuffisee gartee biyyattii kan bilisoomsu taate lakki karaa kiyya kanaan kunoo karaan gabaabbate ahla wasala welkam waliin jedhaniiti waliin itti fufuu danda'uu qaban yoo warri karaa nagayaadhaa kun hinjifate ammoo ansi dura bahee an hinjifadhe jedhaniitiin welkam waliin jechuudha danda'amuudha qabaa jechuudha walitti hinaafuu fi namalee karaa kiyya kana yoo deeme gufuu natti ta'a diinan ajjeesaa jiru caalayyuu isa kana jalqaba isa kanaan balleessa warra aayidiloojiin akkasii keessa jiru yoo jiraate jechuudha dhiifama aayidiloojiin akkasii namni keessa jiru tarii nama saba kana keessaa namni akka yaada akka kiyyaa kana qabu miiliyoona hedduutu jira waan ta'eef saba kanaaf homaa godhuu hin danda'u jedheetiin amanaa jechuudha kanaafuu Oromoon karaa nagaatiinis qabsaa'ee yeroo karaa nagaa jedhamu namoonni tokko karaa nagaa maaltu jira isaanuu hidhamanii maal qabsoo karaa nagaa yeroo jedhamu Afrikaa keessatti paarlaamaa seentee yookiin ammoo dubbattee yookiin ammoo achirra qalamaan katabdee maal jettee na filadhaa jetteeti miti irratti wareegameeti jechuudha kana beekaniiti isaan illee kan seenan Baqqalaa Garbaatti ammoo dura waa'ee qabsoo karaa nagaa kanarratti maal jedhe nu qabsoo karaa nagaa yeroo jennu yookiin ammoo shaahii dhuunfee mana OA keessa teennee paarlaamaa keessa teennee jechuu miti jedhe namnummaan kumni kudhan gartee kan bosona seenee wareegamee biyya tana bilisoomsuudhaaf jedhu akkasuma karaa nagayaatiin illee kumni kudhan wareegamee karaa nagayaa kanaan dhiibbaa geggeessuudhaaf akkasumatti qabsoonni saba kanaaf jijjiirama fiduudhaaf jenneetti kan itti seenne jedhe sanuma jechuudha ammallee kanaafuu Oromoon karaa nagayaatiinis qabsaa'ee karaa hidhannootiinis qabsaa'ee kan irratti qabsaahamaa jiru Oromummaadhaaf kan irratti qabsaahamaa jiru diinaan ajjeesinidha yeroo diinni jumlaadhaan uummata rashanaa jiru kanatti diina isaa ajjeesaa jiru dhiisanii akka Oromoon ofii afaan faajii ta'e wal afaan deebi'u haala kanaan uummata addaan dhiibaati turanii jechuudha namoota hedduu abdii burachiisee wanni kun Oromoon ammallee siyaasa durii san bira hin dabarre akkuma dursa wal qocoluu san hin dhiifne kan jedhu namoota hedduu aarseedha ture jechuudha wanni kun kun har'aan tana ammoo jaalbattee urgeessaa kan yeroo dheeraa dhukkubaan mana hidhaa keessatti akka dhukkubaan qabamu godhamee achi bahee gargaarsi guddaan godhamee fi yaalamee fayyee haala kanaan bareedee Jawahar waliin mul'ate jechuudha waan baay'ee tokko nama gammachiisuudha kana jechuun maalinni lakki Jawahar wanni haasa'amu kun maalinni dhugaadha kunoo wal bira jiran jechuudha wal gaafatan battee urgeessaa wanni haasa'amu kun maalinni kunoo wal bira jiran jechuudha kanuma dubbiin lakki wanni haasa'amu nun ilaallatu kunoo nuti waliin jirra ammayyuu wal gaafan yoo rakkinni jiraatellee Jawahar maalinni battee urgeessaa maalinni abaa'oon jaalbattee urgeessaati olii kun kaminnam Ofeekoon yookiin ammoo Jawahar mataan isaa kan irratti tulamuu fi battee urgeessaa fayyee haala kanaan waliin mul'achuun isaanii olola kanaaf jechuudha jechuun duraanillee waan guddaa jedheeti miti namoonni tokko ammoo Facebook kanarratti hatta namootuma gartee follow illee barbaacha like illee barbaacha ilaalchi dadhabaan isaan keessa jiru kana maleedha kun keessa jiru kanaaf ajandaa ta'anii fi hedduu guddisaa jiran jechuudha ajandaa godhatanii screenshot godhanii ebaloo akkas jedhe maaliin akkas jedhe ummata wallaalamaadha beeksisaa jiran jechuudha warra waan kanaan beekamuu barbaadu kanaafuu kuni akka abaa'oos bakka hin buune akka gartee gareen Jawahar fakkaate yookiin abaa'oo irratti duululleen akka isaan bakka hin buune ifatti mul'isaa jechuudha footoon kuni.
baay'ee tokko nama gammachiisa. Dubbachuu caalaa footoo kanatu waan ibsu qabaa jechuudha. Kuni waan hedduu nama gammachiisuudha. Oromoon fuula duraaf illee jechuudha beeytotuma akkana kana ABO hordofuu barbaadda beeytotuma akkana kaniin hordofuudha. Kan biraallee warra amma hidhatti hafe warra akka gartee Abdii Raggaasaa warra akka gartee Kamaal Koroneel Gammachuu ayyaanaa fa'aallee hidhaadhaa bahanii akkanatti Joohar fa'aa waliin rabbiin nu haa agarsiisu qabsaa'ota Oromoodha jechuudha. Warra karaa nagayaatiin qabsaa'aa jira jechuu kiyya. Kanaafuu kana alatti wanni biraa tokkollee nu hin jiru jechuudha. Warri hatta Joohar bira dabranii Dinquu Dayyaasaa miskiinticha abbaa qabeenyaadhaa kan gartee abbaa miskiinaa kan miskiina meeqa qallabaa ture irratti illee olola oofan. Kana qofaa miti bar hatta hamilema isaatiif illee dhayne. VAT ebaluutiin socho'aa VAT akka waan Dinquu Dayyaasaatti VAT birqii ta'e miskiina meeqaafuu VAT itti bitaa kan nama turetti har'antan ammoo VAT ebaluu nama biraa kan Oromoo hin tahin faallaa Oromoodha nama ta'e VAT isaatiin socho'aa jira. Jooharis asii dhaqee achitti wal arganii Joohar gaafa Naayiroobii dhufellee kan isin hundinuu quba qabdan jechuudha. Hayyoota Oromoodhaa kan gartee sabaan Oromoo ta'anii garuu Keenyaa keessa jiraatan kan aangoo gurguddaa qaban fakkeenyaaf warra akka Dr. Alii Waariyoo nama guddaa akkana kana wafaa waliin jechuudha kan inni footoo isaa mul'ataa ture. Rashid Xiinxallaa gaanfa Afrikaadha aktiivistii guddaa Somaaleedha jechuudha. Kana faa waliin kan inni mul'ataa ture jechuudha. Akka waan dhokannaadhaan qawween akkasitti hiikamtu yookiin ammoo ABO'n dhaabalaa fa namnummaan dhuunfaa tokko fiigee qawwee irraa hiiku tahee tokkootitti ololli akkasii jidduu Oromootitti baname akkasitti tokkummaa keenya facaasuudhaaf yaalamaa ture sun har'a fashaleeti jira jechuudha. Jaalattanuu jibbitanuu fashaleeti jira jechuudha. Kanaafuu amma booda warra olola akkasiisan oofuudhaa fi duraanuu jibbaan akkasiisaniin guutamee yaada akkasiitiin guutamee karaa dubbatuun dhabee karaa kanaan narraa bitama jedheeti waan inni as bahee fi har'an tana ammoo footoon kun fashalseeti jira jechuudha. Kana ala wanni biraa tokkollee nu jiru. Fuula duraaf illee an viidiyoo amma duraa irratti illee jedheeti jira. ABO's bakka hin bu'an OFECO's bakka hin bu'an kan namoonni hedduun tarii dhugumatti fakkaatee shakkaati turan akka waan gartee Joohar dhugumatti Naayiroobii wanni deemeef saniif ta'itti isin maaliif beektan kan jedhudha. Sa Joohar kana eenyunni naafisi hiigowwaa kana caala iyyuu ni beeka maal akka ta'e ABO'nis maal akka taate haalli yeroo amma akkam keessa akka jiru akkasuma ammas uummanni Oromoodhaa maal keessa akka jiruu fi ABO maal akka ta'ee fi inni mataan isaa akkam keessa akka jiru uf beeka nama gartee waan olola akkasii harka lafa jalaatiin ammallee shira isarratti gowwaadha Joohar. Shira isarratti xaxamaa jiru dhiiseetiin shira nama Oromoo biraa irratti xaxa hin jiru jechuudha. Gaafa hiikkachiisuu jaalmarroo jedhame san nu hundaadha kan hojjechaatti ture karaa nagayaatiin qabsoofna tokkummaadhaan maqaa gartee ABO bosona jiruutiin Oromoo nagaa ajjeesuu hin qaban kan jedhuudhaaf Joohar gaafa sanillee gartee gaafa hin shiraa fi miti jechuudha gaafa sanillee warri san sababaa godhateetiin ammantan ammoo duula banu kun warruma ilaalcha akkasiisaniin haguugamee namalee waan jedhuun namni Naayiroobii dhaqu qabullee nama an fedhu namni gartee fakkeenyaa fi Oromoon jaalatullee nama an fedhu qabu Oromoon gartee nama an jaaladhu ala paartii an jaaladhu ala jaalatellee Oromoo miti yookiin ammoo Oromoon maanni paartii an fedhu dhiistee paartii biraa jala deemtullee Oromoo miti yookiin ammoo paartii kiyya dhiistee paartii biraa jala deemu Oromoo warra akkasii yaadutu jira nafxanyaa Oromoodha jechuudha. Nafxanyaa jechuun shanyii miti warra namalee jedhudha. Walumaa galatti warra dirqamaaf yaada keessirratti fe'uu barbaadu. Akka waan Joohar Naayiroobii dirqama dhaquu hin qabnetti yoo dhaqe ammoo kanuma qofaaf dhaqee yookiin ammoo Jooharri waan faallaa qabsoo karaa hidhannootiin ala jiruu fi diina Oromooti jedhanii warra akkasitti yaadan jechuudha. Warra saniin kan faca'eedha. Warri sun duraanillee hin dubbanne narraa hin bitamuudhaaf dubbatanii karaa kanaan sababa argannaan dubbatan malee duri malee jibbamaan akkasitti guutamanis ta'an. Warruma gaafa Najaat Hamzaadhaan muudamtu wocaa turan saniidha isin jechuu barbaadeeti. Kanaafuu fuutoon kunarra ajandaa diinota sanii fashalseeti jira. Ani Abduu Moobaalaa Xiraay hanga qophii biraatiin waliin deebinutti nagayaan naa tura.